Hi guys, mana keenya teenyee akkamitti akka maallaqa walitti sassaabuu dandeenyu wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba appilikeeshinii yeroo banne keessoo isaa kana fakkaataa jechuudha. Waan nama dhibu tokkollee hin qabu. Baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa isin hin jenna. Walumaa galatti appilikeeshiniin kuni akkuma isin argaa jirtan kana waan baay'ee nama rakkisu tokkollee hin qabu. Karaa salphaadhaan doolar keenya maallaqa keenya hojjannee mana keenya keessatti seennee akkaataa barbaanneen walitti sassaabnee gara peepaalii keenyaatti baasuu dandeenya jechuudha. Okay, jalqaba event kan jedhu kanarratti akkuma isin argaa jirtan kana event gubbaadha jechuudha. Gubbaa kanarratti akkuma isin argaa jirtan tokko tokko isaatiin fakkeenya 1 day, 2 day, 3 day jedhee itti fufa jechuudha. Yeroo kanatti koinii isin argitan kun koiniin kun baay'ee yeroo walitti sassaabdan baay'ee baay'ina guddaan hin qabu. Karaa salphaadhaan kan hojjetamudha jechuudha. Amma yeroo jalqabaatii fi guyyaa tokkoffaarratti waan kilik godheeruu fi kunoo akkuma argaa jirtan doolara 0.13 naaf kenneera jechuudha. Itti aansuudhaan guyyaa lammaffaa immoo doolara 0.03 kana nuuf kenna jechuudha. Eessa tuqxu jechuudha. Amma iddoo check in kan jedhu kanarratti tuqxu jechuudha. Yeroo isin check in gootanitti kun waan guyyaadhaan walitti isin sassaaba bifa kanaan check successful you have received kan jedhu nuuf kenneera jechuudha. Amma bifuma kanaan 0.13 nuuf dabaleera jechuudha. Guyyaadhaan akkuma itti aanuun bifa kanaan save click yoo gootan isiniif dhufuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan tokko tokko isaatiin inni lammaffaan jechuudha. Yellow gift box kan jedhu sun yeroo fuuldura iddoo open jedhu kana irratti tuqxani bifa kanaan viidiyoo garagaraa beeksisa garagaraa isinii fidaa jechuudha. Sorry, amma argachuu waan hin dandeenyeef waan viidiyoo kana record godhaa jiruu fi sagalee naa kennuu waan hin dandeenyeef okay. Bifuma kanaan kunoo viidiyoo kana yeroo beeksisa akkasii isa ilaaltanitti kunoo bifuma kanaan koinicha kana nuu kenna jechuudha. Koinii kana yeroo inni nuu kennetti duubatti deebitan duraan koinii 2 ture amma koinii 4 nuu ta'eera jechuudha. Bifuma kana itti aansuudhaan read gift box kan jedhu ammallee yoo tuqxani akkuma ammaa kana beeksisa nuuf kenna jechuudha. Yeroo kana ammoo maal godha koinii keenya iddoo sanitti walitti nuu sassaaba jechuudha. Amma kan duraan yeroo gift boxing sun ammoo secondii muraasa nuuf kenna. Irra deddeebisu yeroo hundumaayyuu dhaabbii waan hin qabneef irra deddeebitanii yeroo yaaltanitti koiniin keenya walitti nu sassaabuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan akkuma isin jedhaa turetti read gift box san irratti yeroo isin kilik gootanu akkuma kana beeksisa isiniif kenna jechuudha. How is that even possible? They partner with advertisers who pay users to play. Yeroo kanatti iddoo X kan gubbaa kanarratti kilik gootanii jechuudha. Viidiyoo waan addaan kukkuteeruu fi bifuma kanaan jechuudha itti fuufa jechuudha. Viidiyoon kun irruma deddeebitan yeroo isin yaaltan amma maal jedhaara which for more video to open this inbox. Fakkeenyaaf si'a 4 irra deddeebi'itii banii siin jedhaara waan ta'eef anamma waan isin agarsiisuuf malee isin ammoo irra deddeebitanii yeroo 4 ajaja isaatiin deemtanii bantanii ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Anamma X godhee bira darbaa. Bifuma kana yeroo isin yaaltanitti koinii doolaara tuqaa wayii isiniif kenna jechuudha. Akkuma amma itti aanuuni purple giving box kan jedhu waan illee bifuma kana itti fuufa jechuudha. Yeroo kanatti yeroo isin xumurtanitti dabalataanis iddoo gubbaa kana lever kan jedhu kanarratti isin kilik gootanu akkuma isin viidiyoo kana xumurtaniin leverii kana jechuudha. Leveriin kun kan tokkoffaa kanatti lever 3 kanarratti ammoo yeroo isin leverii sadaffaa kanallee xumurtani isiniif kenna jechuudha. Itti aansee ammoo leverii 2 kun ammoo maaltu nu ta'eera xumureera jechuudha. Clear kan jedhu kanarratti kilik goona. Yeroo nu kilik goonu kun bifuma kanaan koinii 15 nuuf dabaleera jechuudha. Congratulations you have received nu godheera jechuudha. Amma dhaxxanii iddoo duraanii ilaaltan jechuudha. Amma koinii 19 nuuf ta'eera jechuudha. Bifa kanaan guyyaadhaan yeroo hojjettanitti
isinii dhufuu danda'a jechuudha. Maallaqa keessan walitti sassabdanii karaa PayPaliitiin baafachuu ni dandeessan jechuudha. Iddoo kanarratti amma earns kan jedhu kana yeroo irratti kilik goone kunoo bifuma argaa jirtan kanaani karaadha hedduutu jira jechuudha. Task for new user kan jedhu kana yeroo tuqxanitti anamma irratti tuquu waan hin barbaanneef yeroo koosaamachuudhaaf jecha replace yookaan fakkeenyaaf nama tokko affeeruuf yookaan replace koodii iddoo kanarratti jiru jechuudha. Yeroo kana nama affeeruu barbaadan iddoo kanarratti kilik gootanii affeertan jechuudha. Itti aansuudhaani get external funds for the invest first friends kan jedhu san jechuudha. Yeroo namaaf share gootanii argachuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo dial taskiin kun ammoo reference koodii kana copy gootanii share iddoo itti kana yeroo klikiin gootan WhatsApp, Telegram karaa barbaadanitti share gochuu ni dandeessan jechuudha. Yeroo namni ammoo share kana application kana yeroo tuqee buufateen boodatti earns $0.4 nuuf kafalaa jechuudha. Itti aansuudhaan asiin gaditti application asiin gaditti argamu jira jechuudha. Application sadaan kun yeroo isa ammoo download gootanii itti fayyadamtan yookaan ammoo yeroo isin gadi buuftan $10 isinii kenna jechuudha. Karaa kanaan $1 guyyaa guyyaadhaan walitti sassaabuu ni dandeessan jechuudha. Inni sadaffaan ammoo kun bifuma argaa jirtan kanaan iddoon kunilleen mii kan jedhu yookaan bifa piroofaayilii fakkaatu kana yeroo isin kilik gootan asirratti waan argattan yeroo isin $1 kana baay'inaan hojjettan jechuudha. Badhaasa iddoo kanatti walitti isin qabaa jechuudha. Yeroo badhaasaa kanatti ammoo tokko tokko isaatiin wanta garaagaraa iddoo kanatti kan 0 ture kun isiniif dabala jechuudha. Yeroo inni lakkoofsa isin kennu yeroo irraa kilik isin gootan koinii wayi isiniif laata jechuudha. Amma iddoo jalqabaatti deemnee akkamitti withdraw kan goonu yookaan akkamitti gara PayPal kennaa ergattan kan jettanii fi iddoo $1 walitti sassaadan kana irratti kilik ni gootu jechuudha. Okay, beeksisa kanaan eegna. Ni jechuudha. Ni xumureera. Yeroo kanarratti yeroo iddoo kanarratti kilik gootan bifuma kanaan dhufa jechuudha. Kunoo kaashii keenya amma duraanii 19 walitti sassaanneerra jechuudha. Yeroo nuti 19 walitti ta'an kunoo $4 yookaan 004 kan nuuf kenna jechuudha. Exchange kaashii keenyatti yookaan gara $1 keenyatti jijjiiruu dandeenya. Amma kunoo bifuma argaa jirtan kanaaf redeem kan jedhu kanatti kilik goona confirm goona karaa gabaabaadhaan gara $1 keenyatti nuuf jijjiireera jechuudha. Kan duraanii 19 ture 0 ta'eera. Amma iddoo kaashii jedhu kanarratti kilik goona jechuudha. Amma bifuma kanaani akkuma argaa jirtan kanaani kaashii balansiin kenna kunoo 0.137 irra nuuf gaheera jechuudha. Bifuma kanaani akkamitti gara fakkeenya withdraw gochuu dandeenya yoo jenne fakkeenyaaf minimumii isaa 0.5 kanarratti yoo gahe download maalateen withdraw gochuu ni dandeenya jechuudha. Yeroo $0.5 kana yeroo withdraw goonu jechuudha. Yeroo baanyutti gara PayPal kennaa yeroo ergannutti jechuudha. On the friend withdraw kan godhuu fi isaa kanarratti $0.5 yoo baay'e withdraw ta'uu danda'a jechuudha. Nu ba'uu danda'a jechuudha. Itti dabalataanis akkasumas $1 tokkolleen baasuu dandeessan, $2 $5 withdraw gochuu ni dandeessan jechuudha. Itti aanusadha ammoo iddoo add kan jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Yeroo iddoo add kilik gootan irratti kun bifa kanaan emailii yookaan PayPal keessanii bantan kun iddoo kanatti isin gaafata jechuudha. PayPal account kan jedhu kanarratti PayPal account keessan ni galchitu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo accountii PayPal keessaniin bantan iddoo kanarratti bantu jechuudha. Confirm PayPal account jedhu kanarratti kilik gootu. Yeroo isin gootanitti bifuma kanaan successful ta'uu ni danda'a jechuudha. Yeroo kana yeroo xumura kanarratti save iddoo jedhu kanarratti kilik gootu jechuudha. Maaliif jennaan anamma $1 kiyyawaa iddoo san dhaqqabeen jirree fi naa baasuu hin danda'u jechuudha. Amma immoo isinilleen bifa kanaan yeroo walitti sassaabdamne seera ulaagaalee isa kana guutattan karaa salphaadhaan maallaqa keessan mana keessan teessanii walitti sassaabuu ni dandeessu jechuudha. Gabaabumatti appilikeeshinii kana pilaastoorii yookaan liinkisaa viidiyoo kana jala tuqxanii buufachuu ni dandeessan jechuudha. Mana keessan teessanii guyyaadhaan maallaqa walitti sassaabtanii gara PayPal keessanii ergachuu ni dandeessan jechuudha. Hayyee kabajamtootaaf daawwattoota keenya kun amma namootaan YouTube channel keenya
gada barnootaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan hin dagatina yaadaaf gaaffii keessanillee akkasumas nuuf kennu hin dagatina isiniin jenna hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti turteen keessan